Ayyaanni waggaa nu dhufe sirbaara gadaa kan bonii nama boonsisu qabna aadaa. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni YouTube isin boshoo marti keessan baga jiraattan isinin jecha baga bacaqii gannaarraa baatanii buuqaa birraa geessan baga bara moofaa 2017 darbitanii bara haaraa 2018 seentan jecha barri haaraan kun kan qotate callaa gaarii kan itti argatu kan baratu immoo qixxii gaarii kan itti argatu daldalaan immoo qarshii gaarii kan itti argatu fi xiqqaan hangafa kan kabaju hangafti immoo xiqqaa kabaju nuuf haa ta'u isiniin jecha barri haaraan kun kan jaalalaa kan tokkummaaf kan nagaa nuuf haa ta'u egaa ayyaanuma kana sababeeffachuun keessummoota isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa immoo keessummoota kiyya simachuudhaaf mana babbareessuun dirqama. Egaa mana doon babbareessin dura immoo akkuma YouTube kan argitan subscribe, like, comment gochuudhaan YouTube isin boshoo jajjabeessaa isiniin jedha. Argitan kana mana sirreessinii babbareessinii amma kan nu hafu keessummoota simachuu qofadha. Amma immoo keessummoota keenya simannaa. Amma simachuun ni danda'ama jechuudha. Keessummoonni kiyya dhufan natti fakkaate. Shinooyee qameeyaa masqalooyee. Shinooyee shinooyee qameeyaa masqalooyee. Keessa dhufne. Kunoo simboo shawuu YouTube jedhamu sana miti. Akkasuma natti fakkaata. Ta'uun oolu mee shinooyee name. Ati tuni nafaana dhuftere. Nafaana dhufte. Shinooyee qameeyaa masqalooyee. Karoome daarii kan baata fajokume akeen barbaada beje baay'ee Deebite naa godhe ka. Qoheette naa godhe ka. Qoheette naa godhe. Qoritti naa godhe. Ani taa'u kana caala araqee jiree. Asittis malakkaa fidatee dhufe kun. Baga ayyaana qaamniitiin isin ga'ee isiniin jenna. Baga bara moofaa 2017 irraa baatanii 2018 bara haaraa seentan isin jenna. Baga nagaan dhuftan irra deebiidhaan. Amiin baga nagaan nu eegdanii. Isinis baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitan. Barri bara nagaa isinii haa ta'u jenna nuti. Leelleellee galatoomaadha. Mee of ibsitu anirree isiniin beekaa amma immoo hordoftoota kiyyaaf of ibsitu misirraan jalqaba. Galatoomaa ulfaadhaa carraa kana na kennuu keessanitti guddaa galatoomaa. Egaa ani akkuma beektan maqaan koo sooressaa ta'ee aktarii nama ta'e dubbii jedhu irratti sooressaa ta'ee kanan gaggeessaa ture yookiin immoo kanan hojjechaa ture. Haga ammoo maqaan koo Tashoomaa Daani'el jedhee kanan jedhamu. Hayyee galatoomii meettaan suudhaan ati of ibsiti. Galatooma bakka kanatti naaf feeru keessanii ani diraamaa nama ta'e kan jedhu keessatti akka haadha manaa sooressaatti kan hin hojjedhu Ayyaantuun jedhama. Maqaan koo immoo Dasuu Geetaachituun jedhama. Galatooma. Hayyee mee atoo. Ani garuu otoo dura daabboo kanaaf kutannee nyaannee haasofnee nu wayyu dura nama gaafatu keessummaan innaa dhufe akka beennutti dura namaa laataniiti kan nama gaafatan edda ta'e haa ta'u gaarii. Ani maqaan koo Addunyaa Bulloon jedhama. Aktarii nama ta'e irratti immoo booressaa nama jedhu waan anillee qarraarsaadhuma booressaa jedhanii na waaman irratti maqaan koo Addunyaa jedhama. Hayyee galatoomaa dhufuu keessanii ani kabajanii dhufuu keessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Muramu? Hamuramu rakkoon qabu sinumaaf qophaa'e. Mee kaagaa Oromoon akkasumatti hin muru eebbifatee waaqa isaatti kadhatee raawwatee daabboo kana mura. Mee yeroo tokko ol jedhaati hundumti keenya waaqa waamman. Haa ta'u. Yaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaan dhibbaa deemoo garaan tanilaa ati nuuf tolii bara keenya bara nagaa nuuf taasisi. Bara 2017 kana dabarsitee bara 2018 kana kan nagaa kan jaalalaa kan quufaa kan hormaataa nu taasistee biyya keenya nagaa nu gochuu fedhaaf eeyyama kennuuf haa ta'u. Biyya keenya biyya nagaa nu taasisi. Hunduma keenya toliitii nuuf toli nagaa nuuf kenni. Uummata keenya kana hundumaaf jaalala tokkummaa nu kennuun fedha kennuuf haa ta'u. Gadaan guufaaf gabbii. Egaa akkuma keessummoota kiyyatti bashannanaa fi bohaaraa jirtan abdii guddaan isinirraa qaba. Amma immoo gaaffii qofaa miti. Chaalenjiirree isaaniif qopheessinee jira. Chaalenjiin isaa immoo walumaan agarraa jechuudha. Haa ta'u.
Ina garra. Hai. Daabboon nyaachuu ta'a kaayyoon chaalenjii isaa waan biraa beektaa. Manjee bonne bara nuuqa jedhu fida. Isa bal'aa nyaannu nuti. Ila. Har'a simboon shau. Inni kaani taasaa dhugaa namatti qabaadhamoo immoo qaaraa nuuf fiddanii. Yunkurtiif qaaraa nyaannee galla. Kinoo ga challenging keessan kana jechuudha. Biddeenas bukkee nu godhaa. Dhugaa amma kana amma manatti fuuldee kofaana qanii tokko haqannu osoo nuti ni ta'a. Amma akkana kana balleessan. Hayyee mee amma immoo challenging isaa eenyudha? Kolfuudha. Kolfuudha. Eenyudha mee? Laala mee? Bartee? Moo adabbicha moo kana wayya? Isaaniifis kanuma dabarsitaa jechuudha. Isa kanarreen dabarsuu kan dhuunfaa isaanii qabu jechuudha. Isin beekutaa bakka amma kamsinii wayya. Yookaan deebisuu yookaan isa kan itti akka hiixachuu. Isa kamsinii wayya. Hayyee adabbicha nan filadha jechuudha. Filadhaa. Egaa daawwattoota koo isa kam wayyame isaan kana sadan keessaa isa kam wayyaa? Kun Qophaa'e. Daaboo dara. Hin ta'u. look hin ta'u wanta gadi Kut. Asa. Oye, Chinoye, Camera Mascaloye. Chinoye, Camera Mascaloye. Apa masih takut? Benkoni bukifana, benkoni bukifan. Titik gudana eduwe, titino gudifana. Benkoni bukifana, titik Gudana eduwe, titiko gudifana. Asa. Kungoo si tafe kaddoo nama gubduu tafe. Bakka kana. Ahaa, iddoo kana kan nama gubduu kabajamtuu gaazexanyaa kee yoo itti kenna. Itti kenna. Nigaa rakkoon qabu. Nigaa amma immoo gara keettan darbaa jechuudha. Mee inni kun eenyudha? Ha. Zatte no. Zat. Dhugaa nama beekamaa nama qaaliidha. Maal sini wayi? Egaa kana deebisuu yoo baatte akka namatti gubattaa jechuudha. Har'a kuyinan deebisa. Xaarra kan nagaa isin gahin. Bishaan ibidda wayinaa kenna. Mukukkulaa fi dafaan akka hubate. Nan beeka ture kanas. Nambe katuree hojjetu qaama. Kolfaan nan beekan. Nambe katuree sanis gaarii jechuudha. Tole egaa si filadhu. Egaa amma immoo daawwattoota kiyyaa isa kana isa adabeera. Amma immoo akkanumaan tartiibaan deema waan ta'eef. Mee Kan sitti godhame? amma si boosirraa ta'a. Isa. Shinooyyee. Isa. Mee harka rukutaa miidha. Shunkurtii akkanatti qaala'e keessa duwwaa nyaachuun mataa nuti isaayyuu amma wanjaala kun. Daddabe. Shunkurtii akkatti waddadee kana duwwaa ajjaarti bartee. Kanuma wanti kun ishee fi meebi. Harka rukutaa miidha. Goy, itti qaagodhe gatti qaagodhe. Egaa amma immoo nama tokko qofadha kan hin adabne innis immoo booressaadha. Eshi. Hayyee amma adabbii tole kun eenyudha? Hon jedhanii takkana godhan. Hon jedhamee narratti dillagee. Ashabu. Kana dabamu. Ashabu. Inna. Makala. Mee bartee? Filadhu moo? Hin ta'u.
Egaa innis deebisuu hin dandeenye amma immoo adabbitti gorraa jechuudha. Kinoo Walli jaalatu ta'uu? waliin caalchisu. Anaan sila ta'een argita. Kan afaan kee keessaa liqimsi jira. Waan nagaa si nyaama. Qoyisaa fixu. Kun dhugaa sin jedha fungee qofaan nyaata tokko nu bilcheessa. Maaliin nama garaa keessatti akkasa nyaata na bilcheessu fi? Si mi'eessuuf malee. Jedhi. Seera. Ayyoo gaarii. Hayyee adabbii waan barbaadedha. Adabni jiru. Dhugaa waan ajaa'ibaati. Egaa iddoo fungeen kee irra jiraattee fudhattee galtiyyuu. Dhugaa sin jedha kun bara jireenya keenyaa keessatti waan hin argannu. Fungeera otoo amma kana manaa qabaatte. Egaa sagantaan keenya ittuma fufaa turtiin keessan nu faana haa ta'u isin hin jenna. Hayyee kan daawwachaa jirtan YouTube Simboo Show'dha. Egaa keessummoonni keenyas chaalenjichaan akka bohaartan abdii guddaan qaba. Egaa sagantaan ayyaanaa keenya itti fufaa turtiin keessan nu faana. Maal kan keessan immoo numa adduma wanti isaa. YouTube Simboo Show subscribe bicha godhatan dhufee kana nyaachaa jira. Ani immoo kun like godheetan kun asitti like gochaa jira. Isinis warri teessanii nu ilaalaa jirtan. YouTube Simboo Show subscribe gochuudhaan qofa kunoo asitti nyaata qophaa'e kanarratti hirmaachuu hin dandeessisanii jechuu barbaanna. Inni kaanii Jimmaa waama Wallaggaa waama shiboo walittidha. Asaa duwwaa walittidha. Inni gaafa immoo asii Simboo Show dhuftani argitanii inni ulee wayii isinitti fakkaata miti inni kun. Ulee wayii fakkaata inni Simboo Show. inni kun ulee miti. Kan ajaa'ibu bare Wallaggaa yaamuu, Arsiidhaa yaamuu, Shaadhaa yaamuu hamma 4 kiilootti yaamanii nama teessisanii bishaan keessan jiru warri xiqqoo duwwaa. Si waliin jedhanii uummata gaggeessan kana nama gaarraa. Asitti immoo kanaan cimsu Simboo Show jedhamu kun akkasitti lafa. Isa kanaan cimsu asitti kun waan kana godhu. Egaa keessummoota koona kabajanii dhufu keessan galatoomaa isinin jedha. Mee dhumarratti immoo ergaa dabarsuu barbaaddan yookaan immoo baga geessanii warreen jechuu barbaaddan kun carraan isiniif laatamee jira. Ulfaadhaa galatoomaa kan isin daawwachaa jirtan YouTube Simboo Show irratti seentanii kan isin daawwachaa jirtan yoo ta'u dhugumatti barri 2017 barri moofaan kun bacaqii gannaa keessaa gara 2018 boo qabirraatti hundumti keessan sabni uummanni bal'aan uummanni kun baga nagaan baatan baga nagaan geessan isiniin jenna. Barri 2018 bara kuufaa, bara gabbinaa, bara jaalalaa, bara gaafiin keessan deebii itti argatu isiniif haa ta'u jechuu barbaannaa. Egaa YouTube Simboo Show baddaarratti kun akkasiin buhaarree nyaachaa dhugaa ayyaana keenya 2018 ayyaaneffachaa jirra. Ulfaadhaa galatooma. Simboo Show like, share, subscribe gochuu akka hin daganne ergaa keenya isinii dabarsuu barbaada. Hayyee galatoomii ni atoo ergaa irratti dabarfachuu barbaaddu yookaan immoo mee baga geessanii warreen jechuu waan Ani beektaa nyaadhee waan qofe waa dubbachuu hin danda'u garuu
Barri 2018 kun barri haaraa dhufu kun kan jaalalaa kan tokkummaa kan walii galteen waa ta'uun jedha. Galatoomaa kottaa nyaannan jedha sumaanis. Hayyee mee atoo dhumarratti ergaa dabarfachuu barbaaddu. Dhumarrattaan akka yaadaatti Inni fuungee isaatiif fuudhee galuu barbaadaa jira. dhumarratti kan ergaa dabarfachuu barbaadu iyyummaa 17 natti hin ce'in akkan jedhu gaafii kootiin natti hin ce'in ishii kadhannaa naa godhaa. Inni biraa ergaan ani dabarfachuu barbaadu uummanni keessaas alas jirtan dhugaa dubbachuudhaaf simboo shoo amma humna ishiitii amma danda'ame simboo hangaasaa jabaachaa jirti jabeessuun wal bira dhaabachuu aadeeffannuun jechuu barbaada. Waggaa kana yoona koomeediin keenya diraamaan keenya guddaa ta'ee kanaa olitti akka argamu abdii guddaa qabna shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Nyaachaati dhugaate kan nuti kan hojjennu siqiqiidhaan miti uummanni keenya nu duukaa akka taatan akka nu jabeessitan wanta obboloonni keenya amma isiniin jedhan itti dabaltanii akka nu faana taatan abdii guddaa qabna guddaa galatoomaa ayyaana gaarii isin haa ta'u jechuun barbaada galatoomaa. Hayyee galatoomaa qophiin ayyaanaa isiniif qabannee dhiyaanni kana fakkaata. Turtiin keessan turtii gaarii isinii haa ta'u barri 2018 immoo kan jaalalaa kan tokkummaa fi kan nagaa akka isinii ta'u isinii hawwina. Isiniif qofaa miti nuufis haa ta'u jennaa. Galatoomaa. Ayyaana gaarii. Guyyaa gammachuu.